Ayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube channelii kana guyyaa harka fuunee nagaan hunduma keessaniif haa ta'u arramu qophii isin bashannansiisu jedhee yaadu isin bohaarsu jedhee yaadu qophiilee babbareedoo ta'e viidiyoo babbareedoodhaan isiniif fudhadhee dhufeen jira. Na wajjin tura, na wajjin bohaaraa, subscribe godha, like godha, share gochuudhaan na wajjin tura. Amma qophii keenya viidiyoo keenya tokko tokkoon ilaaluu, kolfuu, bohaaruu Ilkana juga bohaartii gaarii na wajjin tura. Halo, inna gama. Ela. Yo dhuguma jaalallisi ela yo dhuguma jaalallisi kale sirba leencoo dhaggeeffadhu sila waggaan nu boosisu. Kunnaan malu ture garuu akkas na gootee deemuun balleessite. Hin balleessite. Sila kana malu kanan turre. Sila kana malu kanan turre. Sila kana mitiana kana malu sila. Kana tina mite amame nyuna hila. Dandu makale sajalalan walini radufne. Arrasi gange setan kuno itina dajine. Gaaf viidiyoon jalqabaa kana fakkaata ture akkatti bashannantan abdiin qaba. Viidiyoo taanuun immoo itti fufnee ilaalla jechuudha. Viidiyoon itti aanu kana fakkaata. Biraanuu noomuudii nutti qabate eksiitiidhaan geemii nutti taphate kana caalaa mee maaltu safate tokko nafnee kottee kaase nu jala nu kuffisee miilla fuudhe nu jala ergan kufee biyya galagala. Eksiitii egzaamii warra kufee bu'aa tokko nu dhaamii. Bayyaa asirratti immoo guutaanii yookiin tiktookerii beekamaadha. Mucaan kun ministeera barnootaa Biraanuudhaan akka qosaadhaan fakkeessee yeroo inni itti qosudha jechuudha. Kanarraa wanta baay'ee barachuu dandeenya. Viidiyoo sadaffaatti yookiin isa taanutti yeroo darbinu Egaa kana fakkaata biyya keenyatti amma kana shamelessness jalqabeera yookiin safuu wallaaluun safuun biyya keessatti ta'uu isaati kan itti arginu asirratti. Mee viidiyicha laasuuti. Egaa akkuma argitanidha. Amma kana safuu wallaaluun baay'ee nama jibbisiisaa namatti hin tolu. Viidiyoo kanarraas biyya keenya keessatti maaltu akka ta'atu wajjin namni akka barbaadetti akka jiraachuu jalqabe isaaf akka wallaalee nutti agarsiisa jechuudha. Mee viidiyoo keenya sadhumaa bikin arfafaadhaan immoo wanta nu bohaarsu sada arfafaa kanarratti ilaalla. Na wajjin tura. Блядь, я закрыл.
Post lafarratti haatisa na argitin seenanii akka qodaa baatu sana cabsee booda haatisa yeroo itti dhuftu baay'ee na'ee jechuudha. Egaa viidiyoo har'asii dhiyaate akka bohaartan abdiin qaba. Viidiyoo babbareedoo ta'an kan nama bohaarsan qophii bareedaadhaan qabadhee akka dhufu yeroo itti aanutti YouTube kana subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, share gochuudhaan yoo na wajjiniin taate hojii bareedaa wajjiniin hojjechaa akka deemu abdiin qaba. Na wajjiniin ta'a turtii gaarii.